Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, guys, how are you all doing? What's up? How's life keeping with you? Daughter channel Aku English with Oromic akkam nagairtu bagajuratan bagawd debin. Aku simbaitan yeroma bermsa wae madrensa conjunction ibarata jechuudha. Yeroo bakkeetti qoyishini bakka sadii qolle jira sadan keessa tokko laalee xumure jechuudha. That's about what? It's about coordinating conjunction. Nowadays we are looking about correlative conjunction. Yeroo amma waa'ee correlative conjunction jalqabne jechuudha. So how many correlative conjunctions are there in English language? Correlative conjunction yookaan ammoo qoodamni correlative conjunction meeqa jira? It's about 6, right? It's sunin like either or, neither nor, both and, not only but also, whether or, jenne haga shani wayi qoonne jechuudha. Isaan shanan kana keessa damee correlative conjunction keessa tokko laalee jira jechuudha. Innis maalidha? It's about either or. Either or. What is either or used for? Either or in faayidaan isaa maal? Either or is used for two alternatives or two choices jechuudha. Wanta lama wayii keessaa tokko akka filannu yookaan immoo choice jechuudha. Walumaa galatti filannu jechuudha. Okay? Waa wayii keessaa choice gochuu yookaan immoo alternative jechuudha. Kanaaf example baay'ee isaa hojii ilaalee jechuudha. Guyyaadhaa immoo isa lamaffaa waa'ee neither nor jechuudha. Okay guys, say that. Maalidha? Neither nor jechuudha. N jechuudha. Kaawwala maalidha? Either or kun ammoo neither jechuudha. So gaafa either or in faayidaa isaa is used to join alternative or choice gaafa ta'e kakanaa'u maal haa ta'u? Neither nor is used to express to join negative idea, or is a part of conjunction that mostly used to join what? Two negative ideas jechuudha. Neither nor kun partii conjunction ta'e faayidaan isaa guddaa maalidha? Yaada negative lama walitti fix gochuuf yookaan immoo walitti hiriira fayyadamna jechuudha. And neither makes a negative statement about two people or things. Neither-in akkuma maqaa isaa maalidha? Neither gaafa jedhu negative jechuudha. Akkuma maqaa isaa hima statementii negative keessatti wanta lama madarsuuf fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf neither Martha nor his wife is what? Very tall. Look at now. Neither Martha nor, okay? Neither Martha nor his wife is what? Is tall. Kana jechuun maal jechuudha? Martha illee dheertu miti. His wife, I mean Martha is, okay. Martha kan maqaa dhiiraa goonu, okay? Okay, so let's make John. Okay, John, okay? Neither John, his wife, nor his wife is very tall. John haa ta'uti haadha warraa isaa haa ta'uti maali miti dheertuu miti yookaan immoo dheeraa miti jechuudha. So neither John nor his wife nor her wife is what? Nor her wife is very tall. Okay? John fi jaartiin isaallee gabaabduu ta'uu akeekachuudha. So neither John nor her wife is very tall. Kana jechuudha lameenuu yaada negative agarsiisachuudha. Dheertuu miti jechuudha. Dheertuu sun ta'in dheertuu miti jechuudha. Okay, example 2. Example afaan maalidha? My brother neither drinks nor smokes. Himi kun maalidha? Hima negative jechuudha. So neither nor maal wal qunnamsiisaa yookaan maal hojii godha? Hima wanta lama kan negative ta'an jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? My brother neither drinks nor smokes jechuudha. Obboleessi kiyya hin dhugullee sigaarallee hin aarsu jechuudha. This statement is what? It is negative statement jechuudha. That fixed or that joined by neither nor jechuudha. Okay, example 3. Example 3 maalidha? Neither the employee nor the boss was at work. Neither the employee. Saratanyaallee haa ta'uti. Hoogganaa saratanyaallee haa ta'uti. Maalidha? Iddoo hojii hin jiran yookaan immoo hojjettoota fi
hojjechiisan leen iddoo hojii hin jiran jechuudha. Look, neither the employee nor the boss was at work. Employee yookaan immoo hojjettoota illee haa ta'uuti halaqaalee yookaan immoo hoogganaaleen iddoo hojii hin turre jechuudha. It's past tense. Hawaasni keenya maal agarsiisa? Past tense jechuudha. Kanaafiyyuu maalidha? Hima negative lama jechuudha. Example afuraffaa maalidha? Neither Elias nor his sister has gone to abroad. Okay? Neither Elias nor his sister has gone abroad or gone to abroad. Okay? I'm sorry. Gone abroad. Kana jechuun maal jechuudha? Elias fi obboleettiin isaallee sun deemne biyya alaan deemne jechuudha. Neither Elias nor his sister has gone abroad. Okay? Elias illee obboleettiin isaallee biyya alaa hin deemne jechuudha. Okay, hubachiisa. Okay? Hubachiisa keenya maalidha? When one noun is plural. Okay? When noun is what? Is plural. And the other is singular. Okay? The other is what? Is singular. The verb agrees with the neuter noun. Hima keenya keessatti yeroo baay'ee wal isin beeku qabdan neither yookaan immoo either akka sababiitti fayyadamna. Gaafa himni keenya neither yookaan immoo either hin ka'ee kan itti aanee dhufu sababiitti hin beekama. Noon itti aanee dhufa. Noon itti aanee himni keenya yookaan immoo sababiitti keenya singular yoo ta'e verbi keenya illee maal ta'uu qaba? Singular. Yoo ammoo sababiitti keenya plural ta'e okay? Verbi keenya maal ta'a? Plural ta'a jechuudha. Kanaaf ennaan neither the teacher nor the students jedhee jira laa. The students. Amma student keenya maalidha? Danuu jechuudha. Kanaaf verbi keenya maal fudhata? Aarii fudhata jechuudha. Osoo most ammoo negative ta'e akkana jechuun osoo student ta'e asitti maal ta'a? Is ta'a jechuudha. Kanaaf maalidha? The verb agrees jechuudha. With the neuter noun jechuudha. Verbiin keenya kan agree ta'u maalidha? Kan nooriin garanaa jiru wajjin agree ta'a jechuudha. Kan jalqaba osoo hin ta'in kan noorii booda yookaan immoo kan lammaffaa wajjin agree ta'a jechuudha. Yoo kun singular ta'e asittillee singular ta'a. Yoo plural ta'e asittillee maal ta'a? Plural ta'a jechuudha. Kanaaf kennamni keenya maalidha? Students jechuudha. Neither the teacher nor the students are happy. Barattoonni illee barsiisalleen maal hin qabanii? Gammachuu hin qaban jechuudha. Isaan hundinuyyuu maalidha? Gadda keessa jechuudha. Gammachuu qaban jechuudha. Okay. Either or jechuun keessaa gaabila jechuudha. One of the two. This is like a note hubachiis jechuudha. Either or jechuun one of the two. Waan lamaan keessaa tokko jechuudha. This or that jechuudha. Kana yookaan immoo sana jechuudha. Neither nor jechuun ammoo none jechuudha. Yookaan ammoo none of them jechuudha. Or can say none of the two jechuudha. Lamaanuu kan hin taane jechuudha. Neither nor jechuun jechuudha. None. Kanallee sanillee hin taane jechuudha. Kana jechuun no this and not the other jechuudha. Kanallee miti kan biraallee miti jechuudha. Kanaaf kun hubachiisa xiqqishaata jechuudha. Okay, fakkeenyaaf I can speak both English and Spanish. Amma asirratti maal wal qabate? Both wal qabate jechuudha. Waa'ee both endaa ni baranna jechuudha. Gola ittaanu keessatti yookaan immoo viidiyoo ittaanu keessatti ni gadhiisa jechuudha. So I can speak both English and Spanish. Ani afaan Spanish fi Ingiliffaa ni haasa. Or I can speak either English or Spanish. Kana jechuun maal jechuudha? One of the two jechuudha. Ani yookaan Spanish yookaan immoo Ingiliffa ni haasaa jechuudha. Garuu immoo isnaa both lamaan himta jechuudha. The next one is I can speak neither English nor Spanish. Ani Ingiliffa illee Spanish illee hin haasa'u jechuudha. So this neither nor shows us what? Something like a negative statement jechuudha. Hima waa'ee negative statement no ibsa jechuudha. So walumaa galatti barumsi waa'ee neither nor isiniif qopheesse kutaa lamaffaa paartii correlative condition jalatti kana fakkaata. Yeroo taanu viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naa turaa jecha akkuma duraanii viidiyoo kiyya like yoo isin dhufe akkuma isin bira dhufeen like akka naa gootan. Like naa gootan malee viidiyoo kee laayina. Like naa gootan malee hin dhiisna amaana. Like naa gootan namoota baay'ee bira waan naa ga'uuf eega viidiyoo kee laattan eegarraa baratan eegarraa fayyadamtan like gootan malee amaana sitti haa ta'u. Like naa gootan malee hin dhiisna. Okay? Like baay'ee argate namoota baay'ee bira waan naa ga'uuf jechuudha. Kanaaf akkasumas immoo subscribe naa godha, share naa godha. Uummata Oromoo bal'aa biraan nagaa barataa Oromoo
bal'aa biraan nagaati irraa fayyadamu akkuma irraa fayyadamtan namoonni biras irraa fayyadamniiti ani waan daw hin godha barumsa barbaadan comment jedhana ka waa'ee conditionii oofaa jira walitti aansee deemaa jira baay'ee bal'aa waan ta'eef jechuudha discourse markers ammoo subordinate conditionii jiratti ni baranna hagas ammoo obsaan eegadhachuu barbaada akka achi booda ammoo paragraph isiniifidha akkasuma ammoo isse tartiibumaan deema jechuudha kanaaf isin obsaan eega jajjabaadhachuu barbaada love you all bye